Nageenyi faraarri waaqayyoo iddoof lafa jirtanitti hunduma keessaniif waa baay'atu maatii YouTube chaanaalii jalatti argamtan hunda keessaniif nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galanni fulfinni waaqayyoo haa ta'u isinis nagaa fayyaa keessan akka taatan abdii guddaa waaqayyoo irraa qaba kan eegeetis sa'aatii kanaaf guyyaa irraatiin nu galanni isaaf haa ta'u malleedha. Akkasumas guyyaa irraa kana gara YouTube chaanaalii kanaatitti waan nufeef gaafiin gaafatameef deebisuudha jechuudha. Yeroo darbe jechuudha. Ijoolleen baay'een keessaniin YouTube kiyaa subscribe na godhaatii na jajjabeessaa isiniin jedhee tanaan dubbadheen ture jechuudha. Egaa warreen immoo abshirsi cinaa jirraa jabaadhu hojjedhu waan barbaadinaan jettanii na jajjabeessitanii na bukkee dhaabbattanii na jajjabeessita waaqayyoon isin eebbisuu guddaa sanaaf jiraadhaadha. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja ana caalammoo waaqayyoon isin haa jaalatu. Warreen immoo yaa na tuffattanis ni jirtu jechuudha. Egaa kun wal tuffanna malee yookiin guddachuu dandeenya yookiin immoo akkuma wal tuffannetti hafuu dandeenya hin beekamu rakkoo hin qabu inni. Warreen immoo maaliin gootaa sababni isaa maaliifin banattaa jettanii na gaafattan ni jirtu jechuudha. Egaa anis sababa malee miti jechuudha kana YouTube banadhe. Fakkeenyaaf nuti gaafa biyya keenyarraa gaafa biyya Oromaatitti dhufnu sababa malee miti jechuudha. Kaayyoo tokko malee miti jechuudha. Kaayyoo malee miti jechuudha. Namni biyya ofiitirraa gaafa baanu nuti hundi keenyaayyuu jechuudha. Hojjannee of jijjiirraa hojjannee maatii keenya jijjiirraa obbolaa keenya barsiisnaa obbolaa keenya gargaarraa maatii keenya gargaarraa ofiifillee immoo nama taanee guddannaa biyya keenyaafillee ni taana jenneti jechuudha. Gara biyya keenyattirraa gara biyya Oromaatitti kan dhufni jechuudha. Kanaaf egaa eenyumtiyyuu guddina sin jibbuu kaayyoo sin namni kaayyoo hin kaayyeeffanne sin jiru jechuudha surmaayyuu jechuudha. Kanaaf anis akkasuma kara fuulduraatitti maal akkan hojjechuudha kee maal akkan gochuudha kee walumaan kan ilaalluudha jechuudha. Kanaaf kaayyoo malee yookiin immoo sababa tokko malee miti jechuudha. Kanan banes kanaaf waan ittiin hojjedhu waan ittiin godhu kara fuuldura arguu kan dandeessanii jechuudha hundi keessaniyyuu. Maaliif namni ni hojjanna jedha malee yookiin qaqqabuu hin danda'a yookiin dhiisuu hin danda'a hin beekamu jechuudha. Kanaaf immoo yoo waaqayyoon hin eeyyame ittiin hojjedha jedheetan malee yookiin nama ittiin bee arrabsu yookiin immoo sirra bee waan namarraan eeggamne ittiin dubbachuuf yookiin nama arrabsuuf miti jechuudha. Kana sinin jedha deebiin keessan kana fakkaata. Kanarraan kanaaf immoo yeroo yaa madaamin namatti iyyiti sammuu nama dhutti waan ta'eef asirra beetis zanaa fataa jechuun barbaada. Yeroo tokko tokko fataa zanaa jechuunis waanuma jiru jechuudha. Yeroo boqonnaa qabutti sammuu ittiin bohaarsuun barbaade si wajjin kolfee yoo hin taphadhe kun miidhaa miti jechuudha. Kanaaf warri subscribe naaf hin goone subscribe godhaatii na jajjabeessadha. Isuma dhugaa isiniin jedha. Waan ittiin hojjedhu yookiin waan ittiin godhu immoo gara fuuldura wajjumaan ilaalla rakkoo hin qabu isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja na jajjabeessadha isiniin jedha. Yaa gara fuuldura immoo hundumaa wajjin hin ilaalla isiniin jedha. Kan biraa immoo waan isiniin jedhu hin qabu kanuma fataa jedhaani kanuma. Ciao.